Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota yuutuubii amma yuutuubiidha. Anaa dhufuu baga nagaan naa dhuftanii isiniin jedha warri na hordofaa jirtanis kana mana dura wajjin turree kan waliin hin turinillee akka yaada waliin qoodduu nu barbaadne chaanaala kana duraan waliin hordofaa turre. Chaanaala kana dhaabbatee jira. Chaanaala kana karaa kaafnee kan ni goonu. Warri duraan jalqaba irra hojii turre warri irra koo ankumarri jira. Warri isaan immoo kuma saddeet irra jiru jira. Ani immoo namni hojjetanii jira. Ani immoo karatti dhaabee ture. Chaanaala kana immoo akkana hojii guddiftan abdiin qaba. Ani illee ittiin deebi'a. Karatti dhaabuu qayyaaf. Jalqaba irratti bara gaafa bilallee harkaan qabne sana adda dalallaaqaan ture. Amma immoo akkana hojii guddiftan abdiin qaba. Na kabajanii isinis garatooma bilayyan guyyaa kana iyyaafatanis kana iyyaafatanis ijoollee keenya baay'ee jira. Kan karaa yuutuubii dhufan. Duraan sooshaal miidiyaa adda adda irra tattaanamne. TikTok fa'aa, Facebook fa'aa irra ta'a. Hoottaadhaa gara YouTube inni lallabaa ture. Dhufan hedduu dhufe. Ani immoo jalaan bade. Dhiifama guddaa isin gaafadha. Bareeyyaan keenya hedduu nagare. Kana asirratti hirmaataa turan. Kanaafuu wali isin godhuu qabdan maal seetan? Hoottaadhaa chaanaala keenya waliin haa guddifnu. Ani illee kan hin duraan badee ture. Dhiifama isin gaafadha. Dhiifama sana dhaabbadheen gara keessan deebi'een jira. Kana booda wanni nan godhu isinii wajji guddachuu, isinii wajji hojjechuun barbaada. Kana hojii hojjechuu barbaadanis isin simadha. Kanaafuu akka nama bira dhuftan dhaamsa fayyan dhaama. Ani yuutuubiin gayyaa amma yuutuub jedha. Qottaadhaa irratti hirmaadhaa. Wanti barreessaa sabskiraayibii goone sabskiraayib godhaa. Har'ammoo waan ajaa'ibaati. Wanni asirratti isin dhufeef immoo yuutuuba kana hanga dhumaa namni dhaggeeffatu. Jalqaba qofa dhaggeeffatu. Waan ta'eef irratti hirmaadhaati. Qottaadhaa wajjin daleennaa, wajjin guddannaa, wajjin bakka guddaa keenya. Bareeyyan keenya kan biyya keessaas kan biyya alaattis qottaa. Ani isin hin jaalladhu bareeyyan keenya hundi keessaniyyuu. YouTube kana wajjin haa guddisaadhaati waliin jajjabaannee akka bakka guddaa geenyu abdiin qaba. Kan dura soboleeyyan kiyyaa kan hojii hordofaa tuutaan kan ganaallee hojii hordofnu kan bakka guddaa hojii geenyu akkaan jaaladha. Sooshaal miidiyaa kana keessaa kan akkaan jaaladhu YouTube. YouTube ni bareeda. YouTube bileessa fayyadamillee namarraan baradha itti seenee waan ta'eef wal barsiisaadha walis guddisaadha. Chaanaala keenya waliin haa guddifnu. Hadan jaa. Obboleessa keenya aduu qaqamsa kaataa jiru kunis asumarraan isa kan yuutuubitti haasaa ture waan ta'eef asumarraan akka ilaaltanii bartanii jaa. Maqaan isaa Aliyyi Mahammad Ofishaal jaa. Akka sabskiraayib godhaniif dhaamsa isinii dabarsina waan ta'eef achumaanuu hundi keessaniyyuu akka irratti nu hirmaattanii jaa. Wanta irratti hirmaadhaa. Chaanaalli manni mana keessanii mana jaalalaati. Asirra dhaabbanneeti dhaamsa isinii dabarsina waan ta'eef akka nu wanni jettan. Hojiin teessan tun haa bareeddu jenna. Hojiin bareedduudha. Waa hunda keessatti wanni walii dhaabnuu dandeettii namoota adda qaba. Dandeettii teessan immoo sheeruu baradhaa. Irraa baradhaa. Beekumsi waa hedduudhaaf nama fayyada. Irraa barattuu, irraatti hojii jabeessituu waan ta'eef wanta irratti hirmaadhaa jenna. Dhaamsa keenya ijoollee baadiyyaati, ijoollee qonnaan bulaati, ijoolleen qonnaan bulaatu waa hedduu walirraa barachuu qabdu waan ta'eef wantadhaa akkasitti jajjabeessaadhaa. Deeqaan keenya illee deeqama sadii fi akkana isin waraabne chaanaala keenya amma sabskiraayib nu godhaadhaa. Jajjabeessaa bareedan keenya kan biyya alaatti illee ni hojii jirra waan ta'eef nu hojii jajjabeessaa. Harma mana abbaa fedhe dhaqee daawwachuudhaaf mirga qaba. Ni danda'as isinitti hin dhabu. Immoo yoo ati komantii namaan goone namni inni jiru hin jiru. Komantii nu godhaa. Komantii nu barreessaa. Yoo inni gaafanne immoo namni fayyummaa haa ta'e isin jabeessu waan ta'eef nagaatti turaadhaan nu jabeessu isiniif galatoomaadha. Yuutuubii keenya waliin haa guddifnu. Jabaadhaa sabskiraayib godhaa. Nagaatti tolamu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota yuutuubii amma yuutuubiidha. Anaa dhufuu baga nagaan naa dhuftanii isiniin jedha warri na hordofaa jirtanis kana mana dura wajjin turree kan waliin hin turinillee akka yaada waliin qoodduu nu barbaadne chaanaala kana duraan waliin hordofaa turre. Chaanaala kana dhaabbatee jira. Chaanaala kana karaa kaafnee kan ni goonu. Warri duraan jalqaba irra hojii turre warri irra koo ankumarri jira. Warri isaan immoo kuma saddeet irra jiru jira. Ani immoo namni hojjetanii jira. Ani immoo karatti dhaabee ture. Chaanaala kana immoo akkana hojii guddiftan abdiin qaba. Ani illee ittiin deebi'a. Karatti dhaabuu qayyaaf. Jalqaba irratti bara gaafa bilallee harkaan qabne sana adda dalallaaqaan ture. Amma immoo akkana hojii guddiftan abdiin qaba. Na kabajanii isinis garatooma bilayyan guyyaa kana iyyaafatanis kana iyyaafatanis ijoollee keenya baay'ee jira. Kan karaa yuutuubii dhufan. Duraan
social media daddara tattaanamne TikTok faa Facebook faa irra hotaadhaa gara YouTube inni lallabaa ture dhufan hedduu dhufe animmoo jalaan bade dhiifa buddee sin kaafadha bareeyyan keenya hedduu nagare kana asirratti hirmaataa turan kanaafuu wali isin godhu qabdan maal seetan hotaadhaa chaanala keenya waliin haa guddifnu anillee kan duraan badee ture dhiifama isin kaafadha dhiifama sana dhaabbadheen gara keessan deebi'een jira kana booda wanni nan godhu isinii wajji guddachuu isinii wajji hojjechuun barbaada kana wajji hojjechuu barbaadanis isin simadha kanaafuu akka nama bira dhuftan dhaamsa fayyadaama ani yuutuubiin gayya ammituuf jedha hotaadhaa irratti hirmaadhaa wanti barreessaa subscribe ngoone subscribe godha arramoo waan ajaa'ibaati wanni asirratti isin dhufeef immoo yuutuuba kan hanga dhumaa namni dhaggeeffatu jalqaba qofa dhaggeeffata waan ta'eef irratti hirmaadhaati hotaadhaa wajji direenaa wajji guddannaa wajji bakka guddaa keenya bareeyyan keenya kan biyya keessaa san biyya alaattis hotaa ani isin jaalladhu bareeyyan keenya hundi keessaniyyuu YouTube kan wajjin haa guddisaadhaati waliin jajjabaannee akka bakka guddaa keenya wajjin qabaa kan dura soboleeyyan kiyyaa kan wajji hordofaa tuutaan kan ganaallee wajji hordofnu kan bakka guddaa hojii keenyu akkaan jaaladha sooshaal miidiyaa kana keessaa kan akkaan jaaladhu YouTube ni bareeda YouTube bileessa fayyadamillee namarraan baradha itti seenee waan ta'eef wal barsiisaadha walis guddisaadha chaanaala keenya waliin haa guddifnu Hadanja. Obboleessa keenya aduu qaqqabsa kaataa jiru kunis asumarraan isa kan yuutuubatti haasaa ture waan ta'eef asumarraan akka ilaaltanii bartanii jira. Maqaan isaa Aliyyi Mahammad Ofishaal jira. Akka subscribe godhaniif dhaamsa isinii dabarsina waan ta'eef achumaanuu hundi keessaniyyuu akka irratti nu hirmaattanii jira. Wanta irratti hirmaadhaa. Chaanaalli manni mana keessanii mana jaalalaati. Asirra dhaabbanneetu dhaamsa isinii dabarsina waan ta'eef akka nu wanni jettan hojiin teessan tun haa bareeddu jenna hojiin bareedduudha waa hunda keessatti wanni walii dhaabnuu dandeettii namoota adda qaba dandeettii teessan immoo sheeruu godhadhaa irraa baradhaa beekumsi waa hedduudhaaf nama fayyada irraa barattuu irraatti hojii jabeessituu waan ta'eef hodhaa irratti hirmaadhaa jenna. Dhaamsa keenya ijoollee baadiyyaati ijoollee qonnaan bulaati ijoolleen qonnaan bulaatu waa hedduu walirraa barachuu qabdu waan ta'eef hottaadhaa akkasitti jajjabeessaadhaa deeqaan keenyallee deeqama sadii fi akkana isin waraabne chaanala keenya amma subscribe nu godhaadhaa jajjabeessaa bareedan keenya kan biyya alaattillee ni hojii jirra waan ta'eef nu hojii jajjabeessaa harma mana abbaa fedhe dhaqee daawwachuudhaaf mirga qaba ni danda'as sinitti hin dhabu immoo yoo ati komitti namaan goone namni inni jiru hin jiru. Komantiin wara komantiin warreessa yuutiin gaafa namni namni fayyadamu haasa'e isin jabeessan ta'e nagaatiin turaadhaan hojii jabeessuu keessatti gartuumaadha yuutuubii isaanii waliin haa guddifnu jabaadhaa subscribe godhaa nagaatiin jedhamu.